Hi guys, akkam jirtu waan yeroo ammaa kana namoonni baay'een itti rakkataa jiru. AI Meta maali kan jedhu namoonni baay'een itti rakkataa jira. Hincitii kiyya baasee kenna. Akkasumallee Messenger namaan hin haasa'ina, Imo namaan hin haasa'ina, WhatsApp namaan hin haasa'ina. Hattuun hammaattee jirti. Waan isin gaalaarii keessan keessaa qabdan guutummaan guutuutu baasee namaa kenna jedhee namoonni baay'een jechuudha. Gara Facebookaatiin, gara TikTokaatiin, akkasumallee garuma social media hundaanu jechuudha. Waan kana recommended isaanii godhaa jiru nan arga jechuudha. Anilleen asirratti video isiniif qopheessee dhufeetiin jira jechuudha. Maaltu dhugumaan video nama suuraa nama galerii keessa baasee kenna dhugumaan waan namni haasa'u ni dabarsa hincitii ni dabarsa moo hin dabarsu kan jedhu arra guututti adda baaseetiin isinitti hima video hanga dhuma seeraan dhaggeeffadha. Bagarra deebiin gara channel Oromaan dhuftan namoonni haaraa tata subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Channel kun channel barnootaati. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo dadhabummaa nama keenyaa hangam takka akka miidiyaarraa social miidiyaarraa duuba jirtanii fi akkasumallee hangam takka akka addunyaarraa isin fagaatanii jirtan kun ragaa guddaadha jechuudha. Fakkeenyaaf waan kaampaaniin asirra kaa'ee kana maalummaa isaa osoo addaan hin barin jechuudha. Hangana mara kirkirooftanii hangana mara social media guutuurratti waanuma kana oofuu jechuun irraa wallaaltanii dhugaa rabbi baay'ee nama dhiba. Yeroo namni koottaa waa baradhaa barnoota baradhaa yeroo namni jedhu hin dhageessanii jechuudha. Tole daawwattoota kiyya arra namoonni viidiyoo kana akka carraatti isin bira dhufee argitanii hanga dhumaa dhaggeeffatan amma booda waan tokko shakkii tokko malee bilbila keessan akka duriitti fayyadamtanitti itti fayyadamtan jechuudha. Gabaabsee yoon isinitti himu Meta AI jechuun sammuu namni tolche jechuudha. Walumaa galatti roobootii namni tolche bakka namaa gaafii isin barbaadan kamiyyuu bakka ilma namaa bu'ee jechuudha gaafii isiniif deebisuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf paaswordii Facebookaa kan dagattan akkasumallee Facebooka email isaa dagattan lakkoofsa isaa dagattan irraa jijjiirratu wallaaltan WhatsApp namni isin xalafee akkamitti akka ofirraa hiikuu dandeessan akkasumallee email keessan kan namni keessa jiru akkamitti keessa walumaa galatti jechuudha. Amma boodan gaafii sila ilma namaa gaafatamu kamiyyuu yoo isin sammuu qabaattan nama gaafatuun hafee jira jechuudha. Gama WhatsAppitiin gama Facebookaatiin akkasumallee gama Telegiraamaatiin gama hundaanuu jechuudha. Torbaan kana gadi dhiifamee jira. Duraan eessarratti hojjeta Googilaa fi akkasumallee weebsaayitii qofarratti hojjetaa ture. Gama Facebookaa dhufee Facebookarraa amma gara WhatsAppii dhufe jechuudha. Kana dura WhatsApp irratti barsiisee ture. WhatsApp irraa amma garam dhufe gara Messengeratti dhufe. Namoonni baay'een kan ammoo girgiraayee yookaan kanaan busy ta'ee jira jechuudha. Obboleeyyan waan tokko yaada tokko malee oduu namaa itti dhiisati waan namni isin jedhu hunda jala deemtanii jechuudha. Waan tokko shakkii takkaan bilbila keessan keessa galtanii waan hin taane ofitti hin tuqinaa jechuudha. Kuni furmaata guddaa miidhaa tokko waan isin irraan gahu hin qabu. Siigalee faayidaa guddaa keessafuu namoonni social media irratti viidiyoolee barnoota adda addaa hojjetan jechuudha. Hedduu isin gargaara. Barreeffama barreessitanii gara sagaleetti isiniif jijjiira. Akkamitti gara sagaleetti barreeffama akka jijjiirratan immoo asumarratti barreessitanii gaafattan jechuudha. Isiniif deebisa. Steppiin akka fakkeenyatti tokko isiniin argisiisa. Sagalee keessan gara barreeffamatti isiniif jijjiira. Kan nama barbaadanii jijjiiruu dandeessan. Barreeffama namni barbaade social media irratti poostii godhe fuutanii gara sagaleetti jijjiiruu dandeessan. Sagalee san gara viidiyootti jijjiiruu dandeessan. Suuraa tokkollee osoo isin hin barbaachisin dadhabbii tokko maleetti jechuudha. Kuni baay'ee faayidaa guddaa waan qabu malee miidhaa tokkollee waan isinirraan gahuu miti jechuudha. Gaafii barsiisota adda addaa namoota teekinooloojii beekan yeroo Feesbuukni keessan isin jalaa hatame, yeroo yuutuubiin keessan isin jalaa hatame, iimeelli keessan yoo isin jalaa badee akkaataa isinitti argatuu dandeessan kamiyyuu jechuudha. Tartiibaan lafa isiniif ka'a. Fakkeenyaaf duraa barnoota tokko yoo hordofuu barbaanne gara Googilaa dhannee Googilaa irratti sarchi goone waan sarchi goone san keessaa harka 100 keessaa harka 5 qofa nuuf kenna jechuudha. Googilli harka 2 harka 3 keessaa arganna. Inumaa darbee yeroo tokko yeroo hin arganne jira. Garuu kuni gaafii ati gaafatte sakandii muraasa keessatti jechuudha. Control godhe guututti jechuudha siif deebisa jechuudha. Kanaafuu kun faayidaa guddaa walumaa galatti kuni sammuu nam tolchee isa jedhamu sana jechuudha. Meta AI jechuun sammuu namni tolche jechuudha. Kan fakkeenyaaf social miidiyoonni gurguddoo mootummoonni gurguddoo yeroo ammaa kana namni hedduun addunyaan kun parsantaa 96 ol jechuudha AI fayyadamaniiti viidiyoolee adda addaa kwalitii ol aanan kan dalagamu jechuudha. Taampiloonaato adda addaa akkasumallee iskiboota adda addaa jechuudha. Waanuma social media kan irratti itti fayyadamuu si dandeessisu kamiyyuu voice adda addaa voice barbaadde create godhee si kennuu danda'a. Taampiliina barbaadde create godhee si kennuu danda'a. Waan YouTube irratti quality ol aanaa qabu create godhee si kennuu danda'a. Kana hundaa'u yoo ati afaan beektee itti fayyadamte jechuudha. Beekumsa dhabuu fi wallaalummaatu nama keenya akkana godhutti jira malee namoonni itti beekan sirriitti gammachuu guddaan itti fayyadamaa jiran jechuudha. Duraan fakkeenyaaf yoo Messenger
messenger keenya namni nu jalaa xalafe yookaan password email keenya nu jalaa badde akkasumallee password Facebook keenya nu jalaa badde ni barbaanna jechuudha yeroo dheeraa ni barbaanna achi deemnee as deemnee namoota adda addaa gaafannee namoonni sunillee nu deebisuu didanii busy taana amma immoo asumarratti create goone asumarratti search gooneetuma arganna jechuudha akkamitti arganna ka jedhu isin argisame mi'a nama akkuma fakkeenyatti jechuudha isinuma argisiisuuf barreeffama tokko itti ergeetiin isin argise jechuudha search godhee jechuudha password Facebook kan dagadde jechuudha akkamitti argadda jedheetuma itti haa barreessu jechuudha how to forget password Facebook jedheetuma search godha sana booda send gootanii jechuudha sana booda jechuudha daawwattoota kiyya haala isin argitan kanaan jechuudha kunoo barreessuu eegalee jira laala argitanii amma kallatti maan jechuudha gaafii an gaafadhe jechuudha atattama sakandii muraasa keessatti haala kanaan naa deebisaa jira jechuudha haala isin argitan kanaan iskiriinii kiyyoo isinitti mul'atu baatellee jechuudha sirriitti akka isinitti mul'atu moo abdii qaba kunoo daawwattoota kiyya haala kanaan akkamitti akkanaan argatuu danda'u hundaa'u jechuudha to reset your Facebook password using Facebook forget password feature jedhee haala kanaan naa fida jechuudha step jechuudha tokkoffaa irratti maal akka godhuu qabu kunoo haala kanaan jechuudha tartiiban asitti naa fide jechuudha tokko lama sadii afur shan ja'a jedhee jechuudha hanga ani passwordii kiyya argatuu danda'u hundatti jechuudha haala kanaan naa fide jechuudha yoo waan asirraa dogongorame jiraate yookaan gaafii dabalataa hoo qabaaddellee dabalataan akka dabalee gaafadhu jechuudha na ajaji jechuudha inumaa yoo isin barreeffama dogongortanillee sirreesse jechuudha isinii fida waan isaan bira hin jirrellee nu bira hin jiru jedhaniituma sitti man daataan addunyaa kanaa guutuun isaan harka jira jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan yoo walaloo nama barreessuu barbaadan oduu adda addaa walaloo akka adda addaa ufuma keessaniif yoo barreeffatu barbaadanillee ni gaafatan mata duree gabaabaa tokko barreessanii itti kennitanii waanuma isin barreessanii itti kennitan san fuula dheeraa godhanii barreessanii isiniif deebisan jechuudha haala kana nama tokkoon tokko isaa tokkoffaa irratti illee haala isin argitan kanaan go to facebook.com or open the Facebook app nuun jedha jechuudha daawwattoota kiyya amma asirratti yoo gara googilaa deemtanii jechuudha yoo barbaadanii facebook.com jettanii search gootanii sana boodan step inni as jalatti isin argisu kana hunda jala deemtanii argatuu dandeessanidha akkasumallee yoo kaa'u jechuudha aappii Facebook keessanii ni bantanii isiniin jedha sana boodan jechuudha asirratti click forget account isiniin jedha jechuudha daawwattoota kiyya akkasuma akkasiin sababa step makanaan jechuudha kun haala kanaan jechuudha hanga dhumatti jechuudha amma yeroo kiyya waliin deemuuf jechuudha isinitti argisuun natti ulfaate kanaaf jechuudha daawwattoota kiyya akka fakkeenyatti isinitti argisiise haala kanaan jechuudha waan barbaadan gaafatuu dandeessan kunoo iddoon sarchii jala kana jirti jechuudha waan barbaadan gaafatuu dandeessanii kallattiin jechuudha daqiiqaa sakandii takka keessatti jechuudha isiniif deebisan kanaafuu miidhaa tokkollee akka hin qabne isinii ibsuu barbaadeetiin jechuudha daawwattoota kiyya miidhaa tokko akka hin qabne isinitti himuu barbaade fakkeenyaaf akka inni isinitti isinilee ofirraa cufuu barbaadan gubbaa kanatti maal isiniin jedha innu jechuudha askimeta AI or search nuun jedha jechuudha asirrumatti cuqaastan iddoo sarchii sanarratti ni cuqaastanii sana booda mallattoo sun isiniif dhufti mallattoo mataan irratti kilik gootanii jechuudha sana boodan haala kanaan isiniif bahe yeroo haala kanaan isiniif bahe maal gootan jechuudha asirratti kunoo mallattoo tanarratti kilik gootu jechuudha maaliif notification adda addaa akka isinitti seenelleef yoo barbaadan jechuudha sana boodan haala kanaan yeroo inni isiniif dhufe jechuudha daawwattoota kiyya maal gootu asirratti gadi buutanii waan akka mallattoon mataa namaa irra jirtu kana asirratti kilik gootu sana boodan keessan amma fakkeenyaa fi banaa dhufa jechuudha haala kanaan banaa isinii dhufa kanallee ofirraa cuftu jechuudha haala kanaan ni cufta maaliif notification akka isinitti seenne yoo barbaadan jechuudha notification adda addaa akka isin hin jeenneef asirratti dhuftanii mute iddoo jettu tana ni cuqaastanii sana boodan haala kanaan yeroo isinii dhufe notification isaa meeqa ofirraa cufuu barbaada deessi gaafate jechuudha asirratti gadi buutanii barreeffama adda addaatiin jechuudha yoo barbaadan isin ani itti fayyadamaa waan jiruuf ofirraa cufuu hin barbaadu isin immoo guutumaan guutuutti ofirraa cufuu barbaadan isa gadii kanarratti haala kanaan geengoo kana keessa cuqaastanii okay gootu kallattiin isinirraa cufama jechuudha daawwattoota kiyya notification kamiyyuu isinitti seenuu hin danda'an ammaaf itti fayyadamaa gatiin jiruuf jechuudha ofirraa cufuu hin barbaadu guutuutu iskiriin irra balleessuu barbaadan tuqaa sadeen kanarra ni dhuftanii sana boodan asirratti delete iddoo jedhu ni argattu delete conversation iddoo jedhu ni argattu irratti cuqaasu sana boodan haala kanaan isinii dhufa amma asirratti gadi buutanii jechuudha delete iddoo jedhu cuqaastanii jechuudha guutummaan guutuutu delete ofirraa gootanii jechuudha gubbaa kanarraa moo ni badaa ka jedhu kun gonkumaa gubbaa kanarraa hin badu kan reefu gidduu kana jiru suni badee jira iskiriina kiyyarraa amma messenger kiyya keessatti hin argamu jechuudha gubbaa kanarraa ni badaa ka jettanii na gaafattan gonkumallee hin badu jechuudha gubbaa kanarraa maaliif kaampaaniitu asirra kaa'ee kaampaaniitu asirratti fakkeenyaaf waan kaampaaniin sooshaal miidiyaa kana hundaan wal ta'ee jechuudha abbaa kaampaanii fakkeenyaaf wanni kuni feesbuuka instaagiraama waatsaappii abbaan isaa tokko jechuudha isiniif galaa miti isaan kana sadeenuu abbaan isaanii tokko kana meettaat hojjete kanaaf waan tokko kun waan asirraa ka'uu danda'u miti jechuudha sigalee kun waan kaampaaniin asirratti baase waan ta'eef gonkuma namoonni immoo fi akkaataa ofirraa itti cuftan maal gootan isiniin jee isin cinquu yookaan isin sobuu hin fudhatina akkasumallee isinirraa cufamuu hin danda'u kaammaa ati ofirraa cufte sun maali jettanii yoo gaafii isinitti ta'e notification yookaan mallattoo yaadachiisa jechuudha yeroo isaan achi waa gadhiisa wanni tokko notification akka nutti hin seenneef sani kana
kanaan ofirraa cufe malee gonkuma isinirraa cufamuu hin danda'u jechuudha. Hinciitii keessan baasee ni kenna gonkumallee baasee hin kennu gonkumallee waan tokko dabarsee wanni inni kennu hin jiru gaalaarii keessan keessa waan inni argu hin jiru waan tokkollee waan isin beekuu qabdan sooshaal miidiyaan isin fayyadamtan kuni kamiiyyuu sikuriitiin jara harka jirti abbaa tolcha harka jirti jechuudha. Fakkeenyaaf mana kan kee ati gaafa qollofattee deemtu qulfiin sun eenyu harka jirti waan mana kana keessa jiru quban qabdu ati ni beekta jechuudha. Waan hanga har'aati sooshaal miidiyaa kanarratti dalagaa jirtu guututti googila keessatti seef ta'ee jira. Akkasumallee warri feesbuuk illee ufuma biraa qabu warri googila illee ufuma biraa qabu warri yuutuub illee ufuma biraa qabu garuu dabarsanii ni kennanii no tasumallee feesbuuk illee sooshaal miidiyuma kamiyyuu dabarsanii kennuu hin danda'an hin kennanillee jechuudha. Waadaadha waan ta'eef jechuudha hin kennan jechuudha. Telegiraamni qofti booda kana jechuudha hincitii nama dabarsee kennuu eegalee jechuudha malee isin barsiisee jira sanillee gara viidiyoo darbe keessatti jechuudha. Daawwattoota kiyya sooshaal miidiyaan kamiyyuu jechuudha waan isin daladan guutummaan guututu ni argaa jechuudha. Kana hin gowwoomina jechuudha. Haala saniin adda baafadhaa. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota keenya barnoonni irraa kana fakkaata akka warraa hubattan akka itti gammaddan abdii guutuun qaba. Namoonni chaanaala keenya faaraa taatan subscribe godhaa viidiyoo laayikii godhuu hin dagatin akkasumallee yaadaa fi gaafii ta'e sanduuqa komentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo sheerii walii godhaa namoota hunda bira akka ga'uuf barnoonni keenya kanarraa goolabameera. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.